Daarektarri olaanaan abbaa taayitichaa gargaaraa Piroofeesaraa Ababaa Wayyaloo qabeenyawwan qabatamaa fi kiliyaa bara 2016 galmee aadaa saayinsii fi barnoota dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti warra galmaa'an ilaalchisuun miidiyaaf ibsa laataniiru. Sadaasa 24 hanga 29 bara 2016 Boostwaanaatti marsaa 18ffaaf adeemsifamee kan ture galmeen qabeenya kiliyaa Itoophiyaan qabdu keessaa ayyaana saba Harar kan ta'e Iida Shuwaal galmeewwan qabeenya kiliyaa keessatti galmeessuu ibsaniiru. Baruma kana keessa paarkii gaarreewwan Baalee, paarkii biyyaalessaa fi aadaa Geedi'oo galmeessuu himaniiru. Itoophiyaan qabeenya uumamaa hedduu kan qabduu fi isaan keessaa muraasni galmaa'uu ibsaniiru. Yeroo itti aanutti qabeenya uumamaa qabatamaa malkaa Qunxurree galmeessuuf qophii ta'uun himameera. የሚቀጥለው ላይ ዓመት የሚታዩልን የሚዳሰስ አንዳለን ማይዳሰስ ደግሞ ሌላ ፋይን አለን። waggaa dhufu keessatti kan ilaallu hambaaleen qabatamaa akkuma jiran hambaalee kiliyaas qabna. Hambaalee qabatamaa bara 2024 keessa galmeessuudhaaf qabanne malkaa Qunxurreeti. Malkaan Qunxurree akkuma beektan waggoottan miiliyoonaan boodatti deebine yoo ilaalle sochii qaroomina dhala namaa sirriitti kan agarsiisudha. Keessumattuu dhalli namaa dhagaatti tajaajilamaa akka ture agarsiisu irratti sadarkaa Afrikaa fi addunyaatti dorgomaa kan hin qabnedha. Kanaaf odeeffannoo kanaan wal qabatu galmeessuun galchineerra. Yeroo itti aanu maal akka ta'us ni eegna. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2024tti qabeenya kiliyaa biyyattiin qabdu keessaa seera aadaa ummata Isaa galmeessuuf sochiirra jira jedhame. Aadaa ummata Isaa biyyoota Afrikaa 3 Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Jibuutii gidduutti kan adeemsifamu yoo ta'u, Itoophiyaan abbummaan qabattee irratti hojjechaa jiraachuunis himameera. የማይዳሰስ ቅርስ የሄር ኢሴን ነው ያስገባነው. hambaalee kiliyaa keessaa kan Isaa seera aadaa fudhanne. Isa kana kophaa osoo hin taane biyyoota Somaalee fi Jibuutii waliin ta'uudhaan irratti hojjenna. Kanaaf hambaan kiliyaa kun sadarkaa addunyaatti hambaa kiliyaa biyyoonni waliin galmeeffatan kan jalqabaata. Itoophiyaan qabeenya turizimii qabdu misoomsuun gama diinagdeetiin irraa fayyadamaa ta'uuf hojjechuu qabdis jedhame.